Gootonni wangeelaa hedduun jaarraa tokkoffaa keessaa akkuma gooftaa Yesuus mootii Roomaatiin ari'atamaniiru. Isaan malees ergamoonni wangeelaa kanneen waldaa Anxookiyaallee hedduun isaanii wangeela kanaaf aarsaa kaffalaniiru. Keessumaa bara mootummaa Neeroo keessaa bara 55 hamma bara 70 keessatti bartoonni gooftaa walakkaadhaa ol yeroo itti wareegamanidha. Gootonni waldaa Anxookiyaallee kanneen akka Barnaabaas, kanneen akka Siilaas, kanneen akka Phaawulos fa'aa bara itti aarsaa ta'anidha. Wangeelli har'a nu bira ga'e kun aarsaawwan hedduun kan nu dhaqqabeera. Biyyoota addunyaa kanaa hedduurraa ammoo baay'oliin kanneen seenaan isaanii hin barreeffamin wangeelaaf bifa adda addaatiin aarsaa ta'anis lakkoofsa hin qabani. Akkam jirtu daawwattoota Kiristaan Miidiyaa. Qophii keenya har'aa keessatti goota wangeelaa dachee Itoophiyaa irratti akka Iyyoob wangeela kanaaf jedhee ijoollee isaa, haadha warraasaa, qabeenya isaa itti dhabee isiniif qoonna. Turtiin keessan wajjin haa ta'u. Waa'ee nama kanaa akka dhageessaniin dhuguma garaan keessan akka baay'ee boora'u nan beeka. Yeroo jalqabaatiif gara YouTube kanaa kan dhuftan subscribe kan jedhu akkasuma mallattoo bilbilaa tuquun dagatina. Kana gochuu keessaniin ergaawwan keenya wayita gadhiifaman dursanii akka isin dhaqqaban gootu jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma yeroo kaan goonu kaardii moobaayilaa jechuudha. Isinii qopheessinetu jirraa. Ergaawwan keenya utuu daawwattanii lakkoofsa iskiriin irratti isinii ba'u bilbila keessan irratti guuttadhaa isiniin jenna. Beeksisa sekendii muraasaa booddee walitti deebina. Biyyoota addunyaa kanaa hedduurraa baay'oliin kanneen seenaan isaanii hin barreeffamin wangeelaaf bifa addaatiin aarsaa kan ta'an lakkoofsa hin qaban. Wangeelli har'a nu bira ga'e kun aarsaawwan hedduun kan itti kaffalamedha. Gootota wangeelaa hedduu jaarraa tokkoffaa keessaa akkuma gooftaa Yesuus mootii Roomaatiin ari'atamanii hedduu isaanii argina. Isaan malees ergamoonni wangeelaa waldaa Anxookiyaallee namoota aarsaa guguddaa baasan keessaa muraasa akka ta'an seenaan ni dubbata. Gama biyya keenyaatti yommuu deebinu Itoophiyaa keessatti wangeelli jalqaba akkuma seeneen baay'oliin dararama hamaa keessa turaniiru. Mootota yeroo sanaa bulchaa turaniin ajjeefamaa, aarsaa humnaan oliis baasaa turaniiru. Kun dhugaadha. Qophii keenya har'aa keessatti bara sana keessa jiraachuudhaa baannus bara dhaqqabnetti kanneen seenaan isaanii hin dulloomin, dhiigni isaanii hamma ammaatti ho'aa ta'ee fi seenaan isaanii ifatti beekamu goota wangeelaa waldaa Qaaliyyoo Itoophiyaa keessaa tokko ta'ee isiniif dhiyeessina. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Seenaa kana gaafan dhaga'u imimmaan koo ituu cimmifamee lafa dhiquu danda'a ture. Baay'ee seenaa garaa namaa booressu. Qulqulloota irratti dararama raawwatamedha. Namni kun seenaan isaa Iyyoob irraa baay'ee kan fagaatu miti. Garaagarummaan isaanii Iyyoob seexanaan qorame. Namni nuti har'a isiniif dhiyeessinu garuu foon uffataa hawaasa keessa jiraatu. Keessa isaatti horeen yookaan waliin fuudhee, waliin gadda isaa hirmaate, waliin gammachuu isaa hirmaate, wal wajjin nyaate, wal wajjin hojjetatu, wal wajjin bunas dhugaa tureen kan irratti raawwatamedha. Ari'atamni kiristaanotaa har'a kan jalqabame miti. Iddoowwan kiristaanummaaf seenaa qabeeyyii ta'an hedduun isaanii addunyaa kanarraa wayita ammaa kanneen akka Kaataakomboo kan jedhamu magaalaa Roomaa keessatti argamu. Bakka kiristaanonni hedduun ari'atama Roomaa jalaa itti dhiyeessaa turan fa'aa
waa'ee ari'atama kiristaanummaa irra gahaa tureef ragaa guddaa. Kiristaanonni biyya keenya keessa turanis akka carraa ta'ee seenaan isaanii hin galmaa'in yoo hafeyyuu wangeela kanaaf aarsaa kan ta'an akka Iyyoobitti harka qullaatti kan hafanis hedduudha. Dhiyeenyatti baruma mootummaa Dargii keessaa ari'atama maatii tokkorra ga'e isiniif qoonna. Waldoota Itoophiyaa keessaa dura buutota hedduu wareegamaan kan dhabde waldaan Qaaliyoot Itoophiyaa wayitaa ammaallee jechuudha seenaa gootota ishee keessaa muraasaa galmeessitee jirti. Obbo Waldee Areddaa jedhamu. Waa'een isaanii ammayyuu namoota qaamaan jiran hedduun dhugaa ba'u. Seenaa wareegama Kiristoosiif ijoollee isaanii, maatii isaanii kan kaffalan seenaan isaanii sirriitti ifee kan mul'atudha. Utuu gooftaa hin duratin duraa obbo Waldeen bakka Aawutee Laalaagee jedhamutti waldaa Ortodoksii Afoo Beeta Kiristiyaan jedhamtutti qeesii ta'uudhaan tajaajilaa turan. Maanguddoon waggaa 75 kun abbaa ijoollee 16 turan. Naannoo isaanii namoonni jiran akka isaan Kiristoosin gananiif tarkaanfii hamaa isaan irratti fudhatan. Yeroonsaa bara 1981 abiddi ari'atamaa yeroo isaan irratti jalqabe jechuudha. Namni kamiyyuu isaan wajjin akka waliin dubbifne horiin isaaniis horii namaa wajjin akka hin oolle jireenya hawaasaa keessaa akka dhiibamanii jiraatan ajajni isaan irratti darbe. Kun ammoo sababii Kiristoositti amananiif qofaadha. Bara 1982 ijoollee isaanii namoota ta'an waliin jirbii funaanuu deeman. Kunis nu harkatti qooda du'uu busaan qabdee haajjeeftu jedhanii ture. Haa ta'u malee 24 bara 1982 deebi'anii nagaadhaan galan. Kana qofaan hin hafne karaa isaan irra deeman irratti pheenxee sheemeyoo jechuudhaan isaan abaaru turan. Kana qofaan hin hafne gaaf tokko utuu isaan hin beekin karaa irratti isaan eeganii dhagaadhaan adda isaanii buruqsan. Maanguddoon dhiiga adda isaaniirraa burqeenis dhaabbachuu waan dadhabaniif karaa bukkeetti kufan. Dhiigni isaanis lafarra lola'e. Yeroo of baran achi kaanii mana namaatti goranii kadhatanii bulan. Ganama lafti bariinaan gara qe'ee isaaniitti galan. Kun ta'ee ji'a utuun guutiin mucaa isaanii mucaan Makuriyaa Waldee jechuudha dhukkubsattee boqotte awwaalamtes. Awwaalamtee guyyaa 5 booda awwaala ilmoo isaanii bananii reenfa ishee baasanii galgalaan balbala mana abbaa ishee irra kaa'an. Abbaan ganama yeroo ka'an mucaan isaanii guyyaa 5 dura awwaalamtee reenfi ishee jechuudha balbala isaan irratti hirkattee teessee jirti. Gaddarratti gaddi guddaan isaan mudate. Jarris har'a yookaan bor gooftaa gana jedhanii eegaa turan. Garuu kun hin taane. Guyyoota muraasaa booda ammas gadduu fi gooftaatti dhiisuu isaanii wayita argan namootumti isaan ari'atan kun guyyaa saafaa sangaa isaanii jalaa fudhachuudhaan qalatanii adda adda hiratanii nyaatan. Kana qofaadhaan hin hafne dararamni isaanii. Guyyaadhuma wal fakkaatuun haadha manaa isaanii Sarjabbee Dastaa jedhaman midhaan daaksisanii mana daakuutii yommuu isaan deebi'an jarootumti kun karaa irratti qabanii uffata isaanii irraa yaasanii qullaa isaanii akka dhalatanitti hambisuun
alangaan hamma danda'an reebanii qullaadhuma isaanii gadhiisan. Aadde Sarjabbee Dastaa waan isaan irratti ta'e hundumaaf gooftaadhaan galateeffatanii dhiiga isaanii haxaawwachaa bakka dhiitee sukkuummachaa gara mana isaaniitti galan. Egaa kana qofaan hin hafne, kana hundumaan bu'aa gaafa dhaban ofuma isaaniiti ammas affeerraa qopheessuudhaan namoota kana irratti affeeranii dhiifama gaafatan. Affeerrichaa kan isaan qopheessaniif dhiifama kan gaafataniif ituu hin taane nyaaticha keessatti qoricha qopheessanii maatii kiristaanotaa kana ittiin ajjeesuuf turan malee qophiin affeerrichaa dhuguma dhiifama gaafachuuf hin turre. Haa ta'u malee qorichi nyaaticha keessatti godhames jarreen kana utuu hin ajjeesin hafe. Dubbiin sagalee Waaqayyoo yommuu dubbatu Maarqos 16:16 irratti isaan qorichallee yoo dhugan yookaan yoo nyaatan isaan hin miidhu kan jedhu caafametu jira. Warreen gooftaatti amananii duukaa bu'an jechuudha. Mallattoon kun isaanin hordofaa, hafuura hamaa maqaa Yesuusiin hin baasu, bofti yoo isaan iddellee isaan ajjeesuu hin danda'u, qorichallee yoo nyaatan isaan hin ajjeesu jedha. Haa ta'u malee qorichas buddeena kana wajjin nyaatanii homaa isaan gochuu dadhabuu isaa wayitaa argan. Faayidaa tokko waan irraa dhabaniif mormitoonni Kiristoos naannicha jiraatan kun Sadaasa 3 bara 1983 haadha warraa obbo Waldee Zallaqech Simee kan jedhamtu dahuuf ji'a 8ffaa keessa kan turte galgala tilmaamaan naannoo sa'aatii 3 balbala isaanii cabsanii itti seenuudhaan gooftaadhaan ni gantamoo hin gantu jedhanii gaafatan. Meeshaa waraanaa adda ishee irratti qabanii gaafatan. Isheenis bakka hirkattee jirtu ol jettee jara maaliif na dhiphiftu? Yesuus koo hin dhiifamu, Waaqa dhiifamu miti. Ani nama lubbuu lamaati, da'umsi koos gaheera. Maaloo nan dhiphisinaa yommuu isaaniin jettee ija isaanii keessa laaltu akka bineensa caakaa garee jabeeyyolii kan ta'an meeshaa baatanii jiraniin rasaasa itti roobsuudhaan lubbuu lama bakka tokkotti ajjeesan. Isheenis gooftaa lubbuu koo fudhadhu jettee gara gooftaatti sokkite. Aadde Zallaqech du'uu isaanii erga mirkaneeffataniis booda dabalataan namni biraa yoo hafee jiraate jedhanii yoo asiifachi mana keessa ilaalan homaa dhaban. Haa ta'u malee ijoolleen isaanii lama dallaa horii seenanii achi keessa dhokatan. Du'a jalaa soolan. Utuma jedhanii guyyoonni ji'oonnis hedduun darban. Gaaf tokko utuu amantoonni waldaa keessa kadhannaarra jiranii baasanii wangeela afaanitti qabachiisanii karaarra alangaan reebaa ofuu jalqaban. Kun hundumtuu Kiristoosiin gansiisuuf dhiibbaa turedha. Sadaasa 3 bara 1983 bara Aadde Zallaqech Simee ajjeefaman waggaasaa Sadaasa 3 bara 1984 ganama jechuudha. Mulugeetaa Waldee utuu abbaan isa dhalchee barsiisaa Waldee Areeddoo ilaalanii ol seenanii ajjeesanii miila goota wangeelaa abbaasaa jalatti darbatan. Barsiisaa Waldee Areeddoo mucaa isaanii Mulugeetaa Waldee haadha warraa isaanii ulfaa sangaa isaanii dhaban. Kana qofaa miti ofii isaaniillee itti buruqaniiru. Haati manaa isaaniillee utuu mana daakuutii galtuu qullaa reebamtee galteetti isheen wareegamte kun. Kana qofaadhaan hin hafne egaa ji'a Bitootessaa gaafa guyyaa 7 bara 1985 waggaadhaa booddee jechuudha. Mucaa isaanii kan biraa Abrahaam Waldees itti dabalanii ajjeesan.
Seenaan bara Iyyoob irraan gahame kun bara keenyattis akkaataa kanaatiin obbo Waldee Areeddoo irra gahe. Barsiisaa Waldee Areeddoo waan isaan irra gahe kanaaf yeroo tokko gaafatamanii yommuu deebisan akkas jedhan. Waan Gooftaan naaf ta'ee akkasumas kennaan inni naaf kennee maatii keenyaafis kenne injifannoon inni nuuf kenne wal bukkee qabamee wanta narra gahe kanaan yoo ilaalamu homaa miti. Sababni isaas inni Gooftaan nuuf kenne waan hundumaarra hin caalaa jedhan. Dhugumayyuu Kiristoos kennaa hundumaarra caaluu fi homtuu ittiin hin qixxaanne nuuf kenne. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Haala kanaan egaa obbo Waldee Areeddoo gatii guddaa wangeela kanaaf baasan. Kun immoo sababii ari'atamaa nama Kiristoos amanee kan jaarraa 19ffaa waggoota 30 dura turanidha. Har'a akka salphaa ta'ee wangeelli kun nu biratti salphatu iyyuu malee wangeela kanaaf baay'oliin isaanii aarsaa guguddaa baasanidha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa isin wangeela kanaaf maal baaftan? Ari'atama maaltu isin irra gahe? Utuu ari'atamni isin irra hin gahin ofii keessanii jiraattu, nagaa keessa jiraattu. Dhugaa dubbachuudhaaf ari'atamni bara keenyaa karaa qaroominaa ammayyaa fakkaateen yoo ta'e irraan kan hafe akka maatii obbo Waldee Areeddoo ari'atamni nurra gahe hin jiru. Ari'atama moderniizimii kanaan wal qabatu, ari'atama ammayyummaa fakkaatu kana keessatti Kiristoositti qabamtanii akka dandeessan, akka darbitan, wangeela kana humna qabdanii fuutanii akka fiigdan, isa nu dhaqqabe kana dhaloota hin dhaqqabiniin akka geessan gorsa keenya isa xumuraati. Gooftaan hunduma keessanuu isin haa eebbisu. Waan daawwattaniif eebbifama. Qophii keenya galgalaatiin amma walitti deebinutti nagaan tura.